Ashama daawwattoota keenya weebsaayitiiwwan garagaraa hedduu isiniif fiidaa turre kan duras pilaatfoormiiwwanis kun immoo kan adda ta'udha weebsaayitii AI dha jechuudha. Inni kun hagammaatti haarawaadha hojiirras hin oolle hagasitti immoo invite friendiidhaan wantoota hedduu argachuu dandeessa waan ta'eef isa kana bal'inaan kan isinitti himuta gabaabumatti gama viidiyootti dabarsuu barbaada jechuudha. Akuman jalqabe isiniin jedhe sana jechuudha. Inni kun akkuma laaftumatti jechuudha. Weebsaayitiiwwan keessa seentanii hojiirra ganaa piroosesiirra jira jechuudha. Haga ammaatti immoo wanti inni godhaa jiru linkiiwwaniin akka itti nama invite gootan qofaan jechuudha. Hagasitti argattanii haga fuulduratti jechuudha wantoota garagaraa hedduu ganaa launch gochuudhaaf deemaa jiru pilaatfoormii weebsaayitii kun jiru. Kanaaf linkii isaa kana argachuudhaaf telegiraamii keenya Shaamteek multimedia keessa seentanii argachuu dandeessanii akkasumas description jalas isiniif kaa'uu nan danda'a. Description jalas ilaalachuu dandeessu jechuudha. Mee kilik goone akkamitti akka galmaa'anii fi wantoota keessa jiran tokko tokko akkasumas linkiiwwan keessa argattan isin agarsiisa. Guys kanatti seentaniin booda wantoota inni isiniif fidu explain jechuudha. Wantoota hedduu kan isinitti himudha ganaa fuulduraaf waan hojjechuu deemu hedduu isaa keessa kana keessa jira jechuudha. Isa kana immoo hagasitti kaardii akka banattan barbaada jechuudha. Kanaaf isa kana kilik gootaniiti geet kan jechuu kana kilik gootan geet kan jedhu kana yeroo seentan wantoota asii gadii sadiin kana guuttanii wantoota sadiin kana erga guuttaniin booda xumurtan jechuudha. Isa kana jechuun linkii keessaniin hagasitti fixuu dandeessu. Wantoota sadiin kana tokkoon fakkeenyaaf WhatsApp irratti wantoota gootan lakkoofsa bilbilaa +219 2519 yookiin koodii Itoophiyaa irratti galchitu jechuudha. 09 galchitanii yookaan eegaltan taate hin hojjetu waan ta'eef kanaan haala kanaan hojjettu isa kana kanatti guuttu jechuudha. Full name keessanis wantoota hunda isaa kun akkaan ani guuttadhe kanatti guuttattanii jechuudha. Ergasii join kan jedhu kana kilik goona. Ergasii OTP nu gaafata. OTP kana argachuudhaaf gara meeseejiitti nu fida. Gmail keenya kun harka kanatti nu fida. Isa kana koopii goonee fudhannaa jechuudha. Gmail keenya keessaan jechuudha. Kan itti galmoofne ergasii isa kana asitti galchinaa jechuudha. Erga galchinee verify goona. Verify yeroo goone kun haala kanaan nuuf baasa. Linkiiwwan keenyaas koopii goonee ergasii argachuu dandeenya. Linkii keenya karaa itti argannu keessaa inni biraa immoo isinitti argisiisuu nan danda'a. Kanaafuu nama tokko affeeruudhaan jechuudha doolaarii tokko argattu. Fakkeenyaaf nama lama yoo affeertanis doolaarii lama hagasuma deemaa jechuudha. Nama sadii yoo ta'es doolaarii sadii akkas jechaa deemaa jechuudha. Haala kanaan irraa hojjechuu dandeessu. Kanaaf linkiiwwan karaa irraa argattan keessaa invite kan jedhu kana kilik gootu. Invite kan jedhu kana erga bakka sana cuqaastaniin booda jechuudha. Kanaafuu ergasichi keessatti jechuudha iimeelii keessan dagachuu hin qabdan asirratti. Iimeelii keessan dirqama jechuudha. Ammas linkii keessan namni galmaa'u jira kan beektan gadi kanatti maqaa linkii keessanii fiduu qabaa jechuudha. Kilik erga gootanii maqaa linkii keessanii kan isiniif baasu. Maqaa linkii keessanii argachuu barbaadan namootaaf share gochuudhaaf yookaan hiriyoota keessaniif share gochuu barbaadan linkii isaa koopii godhattaniiti ergasii paste gootu kan duras hojjechaa jirra waan ta'eef kanaafuu hagasitti isin invite friendii qofaan jechuudha walitti sassaabachuu qabdu. Ergasii piroosiin isaa hundi isaa kan dhufu jechuudha. Invite kan erga barreessinee asirratti immoo Gmail keenya email keessan irratti galfattu ergasii check reward jettaniin kilik gootu jechuudha. Check reward kan erga argattanii kun fakkeenyaaf check reward isin kiyyee isinitti argisiisa kunooti namoota 38 doolaara 38 jechuudha. Nama 38 qofaan doolaarii 38 argattu jechuudha. Kanaaf isa jalaa saniin fuutanii jechuudha koopii gootanii ergasii namoota affeeruu qabdan hundaaf affeertan jechuudha. Kanaaf gabaabumatti har'aaf wantoota kana isinitti himaa wantoota haaroo yeroo inni fidettis wal jalaan bifa viidiyootiinis ta'ee bifa garagaraatiin isiniif qopheessina waan ta'eef har'a viidiyoon keenya kana fakkaataa gaafilee yoo kan qabaattan taate wantoota amma hojjechuu qabnu kana keessatti jechuudha koomentiin afbarreessaa koomentii keessan irra dhaabbanne jechuudha. Viidiyoo biraa hojjennaa yookaan karaawwan biraatiinis isiniif ibsuu dandeenya. Har'aaf qophiin qabannes kana fakkaataa haa qophii biraatii wal arginutti nagaan nuuf tura.